እሺ ዋቀዮኒ መቃባ ከልማ አፉረ ቁልቁሉ ሰደን ዋቀ ተቆምቲ እኒ ከንገራማ አረሚ ከሰ ታይን ሞ አፉረሞ ዋቁማ ደሞ ነውማ ሳቲ አፉረ ቁልቁሉቱ ኤርገሜ አፉረ ቁልቁሉን ሱን ሞ ኢልማተ የዳለተ ገብርኤል ጋፈ ዱቤ ሰገሌ ምስራቸው ኢትሜ አያነ ዋቀዮ ኢረጎልቦ ቢዋንቴፍ ኢሳኑል ፎፍት ሴክሹዋሊ ዮጋስ ሳልቁናምቲዳን ሂኖል ፎምኔ ዋንቴፍ ከነ እንጁ ቤጋቹ nama qulqulluutu si guute nagausa laata ajoon afuura qulqulluutu nama ta'een jedhe waaqumadha inni maaltu garaa Maryam keessa ture waaqa ture moo nama ture afuura qulqulluutu nama ta'e Bashir afaan Oromoo beekanaat waaqa moo namatu achi keessa ture siin jette waaqadha waaqa ilma Yesuus Kiristoos waaqa ilmadha waaqa tu achi keessa ture waaqa tu garaa Maryam keessa ture yes ajiib waaqni arga keessa ture amma inni garaa san keessaa ba'utti eenyu hoogganaa ture addunyaa kana samii tan no ata keessi yaadin akkeessi sammuu dhibbiste hin yaadin ergamaa koo jedhame bari Yohaannis Cuuphaadha Yohaannis Cuuphaa mataan isaatu ergamaa jedhameeti yaamama ergamaa waaqayyooti namaanillee ergamaa ni jedhama siin jechuudhaani Yesuus Kiristoos ergameetiin erga dhufeeti bifa kamiin ergamee dhufe jetteeti yaaddaan. Okay galatooma waaqatu nama ta'ee foon uffatee dhalate jedheen amana ragaa wajjin jechuudha. Waaqatu afuuraan dhufee foon namummaa Maariyamirraa fudhatee dhalate. Ergasiis immoo waaqummaa isaatti deebi'eera heduu du'aa ka'e jechuudha. Akkamiin waaqni akkamitti dhalata? Eessarra jira waaqatu dhalate kan jedhu? Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14. Waaqa dhalateen jedhu kaasu waan sagalee haasaa malee waan waaqaadhaan haasa'u. yaa sagalechi foon uffatee kunoo nu gidduu ta'e nama foonii ta'e nu gidduu jira jedha Yohaannis gaafa foon uffatee illee jedhu foon uffatee illee jedhu nama foonii ta'e jedha malee foon uffatee jedhu nama foonii ta'e argamee nu gidduu jira kanarra maal ragaa ni ustaas nama foonii ta'e jechuun nama foonii ta'e jechuudha nama foonii ta'e jechuun nama ta'e jechuudha miti re yaa waaqatu nama ta'e sibiratti eeje hunduma keenyaaf forward waaqatu nama ta'e isa yaa kan mormanis jiru rakkoon qabu mormanis amma erga waaqni nama ta'e maaltu waa bulchaa ture eenyutu waa uumaatiin ture waaqni nama ta'e kan deebise jette atiyyuu erga waaqni nama ta'e yeroo inni nama ta'e san maaltu waa bulchaatiin ture maaltu waa uumaa ture okay fooniintu nama ta'e malee waaqummaadhaan waaqadha afuma maal jette fooniintu nama ta'ee dhalate malee waaqummaa isaa irraa hin mulqamne waaquma nama ta'e yeroo dhalate sanas waaqadha waaqni foon qabaa isaa fooniin nama ta'e maadhaan jettaati eeyyee ragaa wajjin sinii nan kenna waaqni foon qabamoo eeyyee foon uffatee dhalateera waggaa 33 ji'a jaabi foon uffatee jedhu nama foonii ta'e immoo waaqummaa isaatti deebi'e malee nama foonii ta'e nama ta'e jedha malee foon uffatee jedhu isaa akka fitee kana macaafni jedhu akkas hin jedhu sun nama foonii ta'edha nama foonii ta'e jechuun nama ta'e jechuudha miti maal gara waan hiika biraa qaba nama ta'e jechuudha kanaafuu erga waaqni nama ta'e maaltu waa uumaa ture siin jedhee bar deebi'e nuuf jedhee abaaramaa ta'e jedhamniidha
Waaqni erga nama ta'ee abaarame maaltu waa uumaatiin ture maaltu waa tolchaa ture. Maasaa agarsiisaa asirratti. Maal jedhe? Akka dandeetti keenyaatti yaada ustaas. Akka goofa akka keessanitti yaadannaa waaqayyo. Maal akka hin keedinna eenyutu waa uumaa erga waaqni nama ta'e. Bakka isin jirtan jiran afuuraan erga waaqni nama ta'e. Erga waaqni nama ta'e. Maaltu waa uumaayyuu siin jedhe gabaabsinaa deebisi. Ilma namaatti madaa. Sagaleen kee hin jira. Keessaa tokko kutamuu kiyyaa jamaa. Kan saatu bade. Ustaas? Sira namni saalfatu namni rabbiin nama ta'e jedhee dubbata isaa rabbii keessanii sodaatte ni jiru. Wallahi jecha agam fokkatu isaa jecha uffata ofirraa mulqate kun abbo. Maal jettee shawaa? Bakka kanatti ani qaba. Ayya itti fufi zahmaa wayii keessa jira ta'u. Erga Yesuusii namas ta'ee waaqas ta'ee hafuuras ta'ee jechuudha. Maaliif inni waaqadha waa hundumaa uumuyyuu ni danda'a jechuudha. Erga ka ofii isaati nama ta'e olii gad deebuu danda'u taate erga ka olii gad deebu maaliif Muusee Abrahaam ebelu waan jedhamu kana nabiyyoota kana seera karaa nabiyyootaatiin dubbachuu maaltu barbaachise? Dhugaan keeti kun gaafii jajjaba gaafii dhuka qabudha. Maaliif jenna erga ofii isaati dhufee lafarratti olii gad deddeemee nama barsiisu taate maaliif nabiyyoota erga? Kan ammoo akiid akka isaan hin deebifne numa beeka kana. Inna gaafin dura gaafadhees jira. Naan deebine mucaan amma beesus siif hin deebisa naan jedha iyyuu. Maal jedhani si deebisan isaati gaafatte kana? Laala naan deebisne isaanii inni waaqudhuma garuu deebisaanii qubsaa miti waaqayyoodhuma garuu fakkaatti namaatiin dhufee hafuuraan dhufee na erga inni waan kana hojjechuu danda'e ergamoonni isaa maaliif barbaachisaa kan immoo aangoo amma kana rabbii inni qaba erga waan hundi isaayyuu harka isaa keessa jiraate maaliif isa barbaachise ergamoota jennaan lakkii inni fakkaatti namaatiin kan biyya lafaarratti dhufee foon uffateetoo jedhan. Achiin erga inni waaqas ta'e namas ta'e rabbiinis ta'e hafuurri sun maal hojjetaa namni sun maal hojjetaa waaqni hojii isaanii garagara moo tokkuman jeen. Wallahi jarri ufumaa isaaniitti hin hubanne malee silaa bari waaqni nama ta'e jedhanii dubbachuun waan fafaati beektee waan salphinaati. Sababni isaadha macaafa keessatti jechuudha. Macaafa Hosiyaa boqonnaa 11 lakkoofsa 9 irratti ani waaqayyoodha malee nama miti jedha. Ani waaqayyoodha malee nama miti jedha macaafa keessatti. Kiristaan nama waaqayyootu nama ta'ee jedhan. Falsafaa akkanaa kana eessa akka isaan warra filosoofii jala fidaniitti dhufan malee waan nabiyyoonni barsiisanii miti. Eenyu wajjin wal na fakkeessitu eenyu wajjin wal bukkeena qabduu jedha. Akkana jechuun eenyu wajjin wal fakkaata jettanii waa'ee kiyya dubbattu jechuudha. Rabbiin eenyullee fakkaatu yaa jamaa. Rabbiin nama hin ta'u. Jecha wal diigaadha bar mataa isaatiifu. Rabbiin nama ta'e jechuun jecha wal diigaadha. Mee akkamitti hojjetan jettanii nama jechuun uumamaadha moo uumaadha? Koomentiidhaan naa deebisame. Nama jechuun uumamaadha moo uumaadha? Shawaatuu deebisme? Ustaas? Nama jechuun uumamaadha moo uumaadha? Uumamaadha. Uumamaadha ayyee. Walii yaa gallu akkasumatti uumamaadha. Nama uumamaadha namni uumamaadha. Okay, mee jecha kana mee sirriitti ilaala. Waaqayyotu dhufee nama ta'ee wagguu jedhan. Waaqayyotu dhufee nama ta'ee wagguu jedhan. Waaqayyo hoo uumaadha moo uumamaadha? Waaqayyo uumaadha. Uumaadha. Ayyee mee herreega kana sirriitti ilaala amma. Waaqayyotu dhufee uumamaa ta'e. In jedhamaasaa? Laanjaamu. Akkamitti herreega bar herreega hin jirre herreega addunyaa irra hin jirre bar waan sammuun namaatu fudhachuu hin dandeenye yoo ofumaa isaati namni dhama'e malee. Waaqayyotu uumatu dhufee uumamaa ta'e.
erga uumaan ka uumamaa ta'uu taate maaliif uumaa jedhamee jiru bu'aan isaa maali? Uumaan wanni uumaa ta'eef ofii isaatti waan uumamaa hin ta'iniif. Uumamni immoo uumaa hin ta'u. Uumamni illee uumaa hin ta'u, uumaan illee uumamaa hin ta'u. Waaqayyo dhufeetiin nama ta'eetiin nu gidduu buufatee wagguu jaaniitiin dubbatan. Uumaan dhufee nu gidduu buufatee nama fakkaatee nu gidduu buufate yookaan nama ta'ee nu gidduu buufate. Jalqabuma isaati jecha diigamaadha. A'uudhu billaahi. Jecha kufrii gurguddaadha wallaahi. Subhaanallah amma yaquluuna culuwan kabiira. Waan isaan jedhanidha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala inni wanta isin guddaa. Tayyib ustaas, inni garaa maaram keessa taa'e hafuura dhamoo waaqa dhamoo namumadha. Gaafa dhuguna mucaan deemee jira. Son of maal jedha? Dubbadhu meeti? Jedhateen beekuma. Gaafiin kee maal ture shawaa? Gaafiin kiyya maali beektaa? Yesus waaqadha jettani miti? Jenne atillee jechaa turte. Yaa anis jechaan ture. Yesus waaqa ergatee maqaa abbaa kan ilmaa hafuura qulqulluu jedha sila. Abbaan suni biyya lafaa kanarratti dhufe moo samiidhuma taa'eet hafuuraan fooniin gadi bu'e. Ergamoo inni biyya lafaa kanarratti hafuuraanis haa ta'u fooniinis dhufuu danda'e. Ergamootaan akka Gabrieel akka Mikaa'elaa maaliif isa barbaachisa? Waaqayyo yoo silaa danda'aadha waa hundaa inni hojjeta. Maaliif isaan kana isa barbaachisa? Okay, galatoom. Walitti dabareeramni ustaazum ishee wajjin jechuudha. Si wajjin haasa'amni jechuukooti. Rakkoon qabaasee miti. Okay, na dhaggeeffadhu nama deebii fudhachuuf immoo simatu ta'uu qabaachuu qabda. Jechuun negatiiv saayidiitu hin taane already qophooftee mana dhaggeeffatta. Seerri achi nu deebisa laa. Achi nu deebisa seera uumaata achi nu deebisa. Gaafa kana kaastu macaafi qulqulluun kakuumaaf kakwaaraadhaa wajjin walidhee waan jiruuf achi nu deebisa. Akkamitti achi nu deebisa yoo jettee gaafa addaami feewwan jannata Eden keessatti yakkan Waaqayyoon gaddisiisan Waaqayyo akka ofiisaati ilma isaa ergee ilmi isaa sun dhiiga isaa dhangalaasee du'a sana immoo ajjeesee saba kana yookaas biyya lafaa kanatti araaramu achittitu waadaa gale addaami feewwanii jechaadha. So kun gaafa achitti waadaa galuu fi baroota keessa isa jedhe waan hin haalleef dhufee dhalate nama ta'ee dhalate. Yesuusi. Lakkoofsa meeqa irratti nama lakkoofsa meeqa irratti. Okay. Oggaa bakka inni. Akka gootanii sammoo. Waadaa. Uumama. Yesuusi kan boqonnaa 3 lakkoofsa 14 ka'aatii dubbisa. No dubbisi meeqa jechuun anis asii. Jiran jiru yoo kitaaba Yesuus jedhee maqaa hin dhoofne garuu sanyii keessa baasii dubbisi yoo achuma dubbisi macaafa si bukkee jiru yoo jiraate qoy Yerusaalem obsiif yoo si bukkee jiraate baasii dubbisi. No isin dubbisaa jirra rakkoon qabu ayyaada keessaa nan beekaa rakkoon qabu. Kitaaba jiru irraa akkas hin jiru. Kitaaba sana dubbisi nan beeka kaleessa walii wajjin dubbisne irraa ustaas hin jiru kaachira hin jiru kanaaf kan isiniif kanaaf isin jedhe waan hin jirre mucaatti himin achira hin jiru. Maa waan hin taane waan dhugaa jiru dubbachaa jiran noogiin. Tayi bas nu baafnee sakkuu ragaa wajjiniini. sagaleen kun jiru. Ni dhaga'ama amma ni dhaga'ama. Sagaleen kan kennee jira ragaa wajjinaa ta'e boqobaati ragaa wajjinaa ta'e. Gaafii kallattii asii si gaafatte. Okay, isuman jechaa ni jira. Sababa isaa gaafatte mini sababni isaa achittitu ta'e. Namni tokko gaafa mucucaatu malee gaafa kufu hin komatamu waan ta'eef. Bakka itti sabni kun mucucaatantu ilaalamuu qaba. Bakka itti sabni kun jannata Eden keessaa bahantu ilaalamuu qaba. Achii booddee baroota keessa Waaqayyo nama ta'ee dhufee dhalatee. Ragaa wajjinaa ta'e goobazii ragaa wajjin. Nageessuusaa? Ragaa isinii kenneera. Uumama sadii mana yaalaa deemnee ramoosaa achi dhaqee bitatu fayyadu barbaade erga. Dubbisi ofii kan kee akkana jedhe ibsi malee ragaa isinii kenneera maal kennite?
Way doktora bira deemnee na Ana farmaasiitti silkiin nu koo barreessa. cufataa jira. Garuu immoo uumama 3:14 irraa Waaqayyo akkas jedheera. Maqaa Yesuusiin hin dhufu. Maa isin oo biraa qabdu yoon dubbise soba fakkaata kaa isin dubbifadhaa rakkoon qabu. Kan bira jiru akkasiin jedhu macaafni kiristaanaa kan akkas jedhu hin jiru ta'e dubbisme. No la. Ustaazna dhaggeeffadhaa. Uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti dubartittiif bofa sana gidduutti Waaqayyo gaafa firdii buuse yookaas dheekkamsa dheekkamee akkas jedhee dubbateera. Siif bofa gidduutti diinummaa akka buusu bofisuun maalidha biyya lafaa seexana isa jannata sana keessaa isaan baase waan ta'eef. Jarri sun immoo waan du'anii fi karaa ilma isaa sana isa waadaa galeef jechuudha. Maqaa Yesuus achitti yoo dhaamu baatiyyuu Yesuusiif jedhame. Yesuusiif jedhame jechuun jechuudha. Wanna kana ati Sini galeera. Sosaa goobaje koo wanna goote. Ergamoota immoo maaf isan barbaachisu maal isin jettee namoonni Shawaa wanna gaafatu gaafila. no namoonni ergamoota dhagaa hin turre raajota ergaa ture Waaqayyo dhagaa hin turre. Kalamaffaa gaafadhu dhiisiiti. Kalamaffaa gaafadhu kana dhiisi. እሺ እኒ ዋቀደ Wangeelli quraanni waan wal mormoo isteetii adda addaa waan ta'eef hin fudhattan. Sagaleen kenna gaama. Hin fudhattus jedhee haasa'an jiru. Garuu dhugaan jiru kanadha. Rabbi yaa sagaleen kun jiru. Sagaleen kee mana gaamaas. እሺ waaqayyoon maqaa abbaa kan ilmaa hafuura qulqulluu sadeen waaqa tokko miti inni kan garaa maaramii keessa taa'een immoo hafuura immoo waaqummaadhaan immoo namummaa isaatiin Hafuura qulqulluutu ergame. Hafuurri qulqulluun sun immoo ilma ta'ee dhalate. Gabriel gaafa dhufee sagalee misiraachoo itti himee ayyaanni Waaqayyo irra golbobe waan ta'eef isaan ulfoofte. Sekshuwaalii yookaas saalqunnamtiidhaan hin ulfoofne waan ta'eef kan eenyuyyuu beekaa jechuudha. Nama Hafuura waaqa qulqulluutu isee guute. Nagausaa laata ajoon. Hafuura qulqulluutu nama ta'e hin jedhe waaqumadha inni. Maaltu garaa Mariyaam keessa ture waaqa ture moo namatti ture? Hafuura qulqulluutu nama ta'e. Asirra afaan Oromoo beekanaati. Waaqa moo namatti achi keessa ture siin jette? Waaqadha waaqa ilma. Yesuus Kiristoos waaqa ilmadha. Waaqatu achi keessa ture waaqatu garaa Mariyaam keessa ture? Yes. Ajiib. waaqni erga keessa ture amma inni garaa san keessaa ba'utti eenyutu hoogganaa ture addunyaa kana samii tan. No ati akkasitti hin yaadin. Akkasitti sammuu dhibbiste hin yaadin. Dandeettii keenyaan hin yaadin. Nama miti. No. Gaafi sirriiti kun. Erga waaqni achi keessa ture ji'a 9 guutuu eenyutu addunyaa kana hooggana moo achi keessa taa'eetu man hooggana? Dukkana san keessa. Gaafachuu dandeessi. Hin gaafatin hin jedhu aniyyuu gaafachuu dandeessi. Waan iseedhaan galle waan ta'eef. Garuu dandeettiin Waaqayyoo akka keenyatti hin madaalamu. Bakka fedhetti argamuu danda'a. Eessa everywhere bakka fedhetti hin argama. Humna barbaades qaba waan ta'eef. Sa'aatii sanatti garuu nama ta'ee dhalachuun isaa waan dirqama ta'eef kana ta'e. Okay? Eenyutu hoogganaa ture? Achuma keessa taa'ee hoogganaa ture siin jette bara. Deebisiisa kana. Waaqayyo waanuma hunda danda'a. Waaqayyo waan hunda danda'a. Haa danda'u haa dhiisu. Achi keessa taa'ee hoogganaa ture addunyaa kana waa uumaa ture. Garaa haadhaa keessa taa'ee garaa Mariyaam keessa taa'ee. Waaqayyo abbaan bakka fedhetti hin argama. Waan hunda isa uume waan ta'eef. Nama ta'uus hin danda'a. Waaqayyo si biratti lama Waaqayyo si biratti lama. Tokkicha san malee kan biraa qabdaate kan garaa Mariyaam keessa jiru san malee. Waaqayyo tokko garuu akka anaatti hin tilmaamamu. Akka anaatti hin tilmaamamu. Mee wal gaafadhaa ijoolleen dhufame. Munzir Faataa. Akka anaatti hin yaadamu. Akka keessanitti hin yaadamu. Inni waaqa waan ta'eef akka keenya sammuu keenyaan hin yaadamu. Tosichi baay'ee ulfaataa waan ta'eef. Zesaan. Yeroo rabbi garaa keessa turetti namni addunyaa kana Sagaleen naannoo natti jirtu sun sagalee xiqqoo ni jeeqa. Silallee akkuma kanatti na wajjin haasaa turteeti.
Amma maan Waca jiru. sanarraa si kun dandeessu xiqqoo. Waca Asirraa sanarraa yoon siqe siqii. xiqqoo neetworkii kootu gadi bu'aadha. Asirraa yoon siqe. Tole amma sila maallaan jettee maashaallaadha mata dureen amma irraa haasaa jirtus waanuma sila dubbataa turredha. Maryam maal deessee naan jette waaqa deessee naan jette miti ati sila. Neetworkiin na baasee sila. Tole kaasanuma irraatti Waa kun siniin asiin galle. jedhe isanis Waa gaafachaa siniin ture. galle. Maryam maal Waaqa isa deesse nama jennaan ta'e waaqa deessee naan jette miti. Waaqa nama ta'e. Yaa namummaa isaatiin deesse kaa. Nama ta'ee dhalate. Qoy qoy. Waaqa sakamtu nama ta'e. Waaqa sakamtu nama ta'e. Waaqa abbaa moo waaqa fura qulqulluutu nama ta'e. Waaqa abbaatu ilma isaa erge hafuura qulqulluudhaan ulfaa'ame. Hin kaadduu kana. Hafuura qulqulluudhaan akka inni ulfaa'ame hin kaadduu. Tole waaqni abbaan ilma isaa keessa jira moo ilma isaa keessa hin jiru? Isaan tokko. Ilma isaa keessa jira. Namni Waaqayyo naage abbaa koo argeera Waaqayyo fura qulqulluun ilma keessa jira moo hin jiru? Jira. Waaqayyo fura qulqulluun ilma keessa jira moo hin jiru? Kanaafuu sadan isaanii bakka itti garaatti baatte maaramiin. Ustaaz Awwal baruu dandeettani achi osuma akkana Maal jettanii? achiin banaa kaan keessa